Kandoodha. Asuma wantuma kanadha. Wanta waaqayyo na godheni dhugaa jechuudha. Kan waaqayyo na godhe bara 2014 keessa ji'a tokkoffaa keessa balaa seexanni qopheesse ani waldaa kana keessa jiran ture sagantaa irra utuu hin jiru bilbilli wayinatti bilbilamaa ture. Ada bilbilatti bilbilu sagantaa raawwatu malee gadi hin bahu yeroo hundumaayyuu jechuun gaafa mana ga'ee jedhu obboleessa kiyyaa summii nyaachisaniitu erga summii nyaatee booddee of wallaalee bakka du'aa akka saaxilamu ta'eef hospitaala Naqamteetti geeffamee hospitaala Naqamtee ture. Dabiitti qaqqabinaan jedhamee akkaataan itti qaqqabne daandiin hin jiru maal hin jiru tasanatti himame naannoo jechuudha. Gaafa tasanatti himame jedhu bakka waan hin wallaalee baay'een naasuu guddaa keessa otoo hin jiru isin naa bilbiltanii tuyyuu ansinitti bilbilee naa bilbiltanii inni ta'e kun akkasitti nafu obboleessi keeyyuu ooleera naan jettanii tuyyuu natti bilbiltanii. Ana kana sagalee kana gaafa dhaga'ee jedhu asii achi bilbilee gaafa achi bilbilee jedhu inni hospitaala keessa jira ture. Ciibsanii jiru wallaalee waan tokko of hin danda'u qorichi isaaf laatamee summinni nyaate sun humnaa oli waan ta'eef hin danda'amu dhameera miicuudhaafis baay'ee ulfaataa jedhamee ture. Gaafa kana inni dhaga'u akkaataan itti gaafa bilbilee jedhu nama isa bukkee jirutti gaafa bilbilee jedhu waaqayyo dubbateera hinduutu ittiin jedhaanii bilbila kana yoo naasa'uu hin dandeenye illee gurma isaarra kaa'aa sagalee kanaanii raajii namni waaqayyo dubbataniiru kun immoo waaqayyotu dubbate waan ta'eef duuta akka tasaa hin ta'u summii kana waaqayyo buddeen godheeraa fedhaniiru waan ta'eef itti jedhee bilbila gurra isaarra kaa'anii gaafa akkasitti jedhanii battaluma sana hin dammaqee dokteeronni ilaalaa turanii of wallaalee dammaquu beeladhabee gaafa sagalee kana akkasitti jedhamee jedhu hin dammaqee hin ka'ee yaada sanas addaan kutee ganama ka'ee gara mana isaatti galee jechuudha. Gaafa kana buleessaa gaafanne bilbilee gaafatee jedhu lakkeen of fayyaadhaati jedhe. Wanti sitti dhaga'amu hin jiru jenna wanti tokko wanti dhaga'amu hin jiru jedhe. Eegganaa horii jennaan amma hojii nyaata nyaachuu hin dandeessaa jennaan duraan illee nyaata dhiyoo bishaan yoo tokko qamasuu hin danda'u. Amma garuu waan hundumaa gochuu hin danda'a. Waaqayyo na fayyiseera jedhee bilisa ba'ee jechuudha. Waaqayyo na gargaara jechuudha. Lammata eega summii nyaatee du'arraa oolee booddee torban sadansaatti qaama hin beekamne ajjeesuudhaaf yaalii irratti gaggeessan jechuudha. Gaafa ajjeesuudhaaf yaalii irratti gaggeessanii bilbilatti bilbilanii jedhanii achi asinatti bilbile maalan godhaa ani waan akkasiitti waan hin beekne akkasuma gochaa jiru na dursisaa jiru gaafa inni jedhu waaqayyo jiraataadhaa hin sodaatine waaqayyoon si wajjin hin jiru namoota hundumaatti wajjin hin jiru si wajjin hin jira waaqayyo mootii kee keetidhaa deemni itti dubbadhee waldaa kana keessa dhufee waaqayyo tikee kooti kan jedhu macaafa faarfannaa 23 irraa sagalee dubbatama ture. Anis gadi ba'ee guyyaa irraa sagalee akkasii dubbatame waaqayyo ammayyuu dabalee tikee keetidhaan ittiin jedhanii akkasumatti jedhee mee mana har'a mana mul'iniiti ba'ii maazarii bira deemii ittiin jedheen waan hin beeku qabu garuu calmanii ittiin jedheen. Gaafa akkasii dhumne inni maazarii dubbisuudhaaf achuma maazarii bira gaafa inni deemee jedhu halkan manatti yaala irratti gaggeessuudhaaf gaafa sana naqanii mana cabsanii inni mana keessa hin jiru jechuudha. Ganama gaafa inni gara keetti deemee jedhu manni isaa caccabee waan hojii nyaati kanamu. Isarraa bayyee ka'ee jechuudha. Lammaffaa moo jechuudha? Lammaffaa. Innaa gaafa inni mana isaatti waa'ee deebi'ee jedhu manni isaa caccabeera inni garuu keessaa ba'eera lubbuun isaa ooleera waaqayyo akkasittiin naa oolchee na gargaaree guyyaadhaatiin naa ga'ee jechuudha. Kanaaf waaqayyo naa galateeffadha. Kan biraa eeggattee gaafa dhufnu waan nama ajaa'ibsiisu barumsa tajaajiltoota iddoo kanatti kennamu ture. Wantoonni yaadamus ture. Isintu barsiisa ture. Ani iddoo kana taa'an ture. Bilbila nama hin beekuutiin namni wa'ii
Si'a kudha lama bilbile. Otuma addoo kana barsiifamaa jiru. Hanga diba'eetu sagalee waaqayyoo daanfatee bilbila kaasuu jibbeetan. Inuma ni kaasuu yeroo sagalee waaqayyoo dubbatamu bilbila kana hinuman cufaa saayilentii irra kaa'ee lama kunuuti waan nama ajaa'ibsiisu. Bilbila tokko irratti si'a torba, bilbila tokko irratti si'a afur kan dawwalamee kun namoonni waaqayyoo ilaaluu dandeessu jechuudha. Iddoo kana taa'ee sagalee waaqayyoo nan dhaga'a isin barsiisaa jira ture. Ilma bilbilamaa ani kaasu. Bilbila nama beekuuti garuu nama biraatti kan bilbilu. Harkaa fuudhanii bilbila kana kaasuun ani taa'ee sagalee waaqayyoo dhaggeeffadha. Isinis maaliif gadi baatu sagalee waaqayyoo irraa addaan kuttanii jedhaa jirtu turtanii ani mootuma ta'eeyyuu bilbila addaan kutee bilbilaa hin ka'u sagalee waaqayyoo irraa jechuudha. Yeroo kana isa xumuraa sakura lammaffaa yeroo sagantaa raawwate yaabbaa keenya jennee gara manaatti adeemnu natti bilbilamnaan nan kaase. Gaafa kaasee jedhu wanti natti bilbilamuuf kuni balaa tasaatii natti bilbilama. Rakkina keessa nagashuudhaaf balaa keessa nagashuudhaaf jechuudha. Achuma gaafa kaasuu fidu natti dhaadhatamee waan hundumtaa hin jedhamee maal jedhamee dhaqee ani waan akkasii kana waan hin beeku qabu naan kootu iddoo akkasitti naan dhaqee ani nuuf fuute. Angalee lafeeraatiin jedhee nam galee mana kooti baddee naan angalee dhadhee galee neqee mana kooti baddee nan ciise. Eessatti waaman? Iddoo akkasitti kootu lakkee ani nuuf fuute. Ana booda rabe ilmaata ko nyaate rabeera jedhee cuma natti dhaadhatanii bakka baajaajiidhaan booda dhufaa irraa wanti jalqabame na boodan wanti dubbatamu kana wanti tokko wanti naa galee waan an beeku hin qabu anaaf haaraadha jedhee nan dide. Ani kana gaafa dhaadhannoo guddaa ta'u barri kan koo karakkaratee wanti fedhe haa ture balbala kan koo cufadhee sagalee waaqayyoo keessaa dura kubaasee dubbifattee haqeeta nan rabe. Gaafa rabe jiru amma natti bilbilame. Gaafa natti bilbilamu dhufaa jirraa amma barrii bantaa dhufaa jirraa achi gadi ba'ee naan hin ba'uun jedhee. Akkasiin na eeniin jedhee. Bokkaan hundi samii makeessa jedhee gaafa natti dhufaa jala. Doomi galmatti gadhiise. Humnaa ol qaama bokkaan roobee jiru jarri sachilecha an ta'e lafatu gadi diqimte ta'e akkaataa neetwoorkii tarkaa fudhatee wanta ta'e beeku adda. Adda kanaa bakka wanti hundumtuu hinafee booddee ganama xiqqoo isheen aaree gaafa aaree coggarraa kan dhukkubu ta'e ifaatti bilbilee ifaa sagalee waaqayyoo as tokko xiqqoo isheen haa kadhadhu daqiiqaa tokko ta'uuti jennaan ifaa afurma waaqayyootu isaa ibsee ayah ano bilbilaan sin kadhadhu manumaan fanaan jedhee ganama jechuudha. Ganama mana dhufee bakka waaqayyoo isa kiyyoo qopheesse goondaa rakkinaa gara mana kanaatti yaa'aa jiru sanduuqa kee hawwatu dhiiga dhangalaasuudhaaf sirratti qopheesse waaqayyoo kiyyoo isaa kuteeraa abiddicha dhaamseeraa naan jedheetuyyuu sagalee waaqayyoo irratti dubbatee ba'ee jechuudha. Battaluma sanaa gubbaadhaan baay'ina dhukkubee ture nan fayyee wanti sunis karaa ta'e warri dhaadhatan sunis karaa ta'e arganii wantichis hin kashamaa jechuudha. Galateeffadhaa fi waaqayyo. Wanti waaqayyo naa godhee kana naa gooftaan sinaa. Galateeffadhaa fi waaqayyo.